Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa facaasaa jimaata fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'a 6 PM yookiin akka warra Esterneetitti sa'a 12 PM tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyan alatti karaa toora YouTube Agency tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Agency burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo. Beeki maraamartoo morma keessaa marii marmaan gadameessaa cubbamaa miti isuma waa qabeessa ni hubatta jedhee wareegama nyaara itti du'aa sodaata gama warra biraa eegameeti kan simbiraa haqa baasi jennaan si'anaa kee mana moo wal biraa hoodhu kennaa koo mooyyeef muka qottoo yoo barbaadde tumsi diddus itti muri mormii sin gaafadhu atuu na mormita jiraadhu si rakkachaa maaf mataana naannessita ifa baasi qolaa buna duudaa taatee hin qalamiin bonaa ifa baasi qolaa buna duudaa taatee hin qalamiin bonaa. San sortu abenyaan beekamtu jaarraa tokko jaala saama muula kaawwata akkanatti naftu abdii qabaadhu wala boonteen ijaaramte akkanatti naftu abdii qabaadhu haadha gootaane gamtaa biyya koo wala boonteen ijaaramte Oromiyaa haadha gootaane gamtaa. Marsani danga kero risani risariso sibuta jira wali galani hansi kudu daddabe sidi sufisrate mega sira sorame jira yumarabe mega sira sorame wala yumarabe dalani ke yome Masla sorame, dalani ke yome, masla sorame. Ni albu daketif, arate cisa gabe. Ajoma ke umama, surah fude dabe. Kanafir ke karate, baye ni riban kabui. Tate wa mamuke pinafani lalabu ishakileng chanike busif senan kabu osalu sif jara jiru kan gargar no ko dunjiru osasif waraka jiru innadan nu basunjiru osai manke sif jiru anurasidanu San sortu abenyaan beekamtu jaarraa tokko jaala saama muula kaawwata
akkanatti naftuu abdii qabaadhu wala boonteen ijaaramte akkanatti naftuu abdii qabaadhu haadha gootaan eegamtaa biyya koo wala boonteen ijaaramte Oromiyaa haadha gootaan eegamtaa eebbifamtu utaadhamaan kennaa waaqaa ganamaa qilleensa keessa sorataa bineensaa fi ilmi namaa agarsitu waa maraa maddi kee yaa'een dhumu gaaraa fi bosonni kee daawwatameen kuufamu irraaf jalli kee saamamee guuramee sirraan jiru siif falmanna yoomillee ilmaan kee herreegalee siif falmanna yoomillee ilmaan kee herreegalee daangaan kee beekamaadha naannawee sararamee maqaan kee jijjiiramu goototaan moggaafame nuuf jiraadhu siin goonna biyya quufaaf gabbinaay kan sinuuf kenne uumaa waaqaan galateeffanna nu ilmaan kee ciccinee si wala boomsuu qabna osoo nu siif jaalaa jirru kan gargar nu qoodu hin jiru osoo